Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota kiyya kabajamoo. Nageenya koo kan kabajaaf akkuma isin jirtanutti sinaaf ga'u jecha har'a waan tokko isiniif himuu dhufeetin jira. Sirriitti na caqasaa. Osoo eessayyuu hin deemin viidiyoo kana sirriitti akkana dhaggeeffattan kabajaan isin beeksisa jechuudha. Innis mana jiibsamii galchuuf. Mana jiibsamii galchuuf qarshii hagam nu barbaachisaa kan jettan jechuudha. Bal'inaan kan isinitti himu ta'a. Egaa kan isinirraa eegamu viidiyoo sirriitti dhaggeeffachuu jechuudha. Amma yeroo hedduu yeroo waan akkasii isiniif hima jedhee viidiyoo sirriitti hin dhaggeeffattan rakkoon keessan kanaa jechuudha. Kanaaf maal gochuudha qabdu viidiyoo dhaggeeffadhaa akkasumallee sheer walii godhaa jechuudha. Mana guddaa tokko jiibsamii irra keessoo isaa kornisiisaa jiibsamii galchuudhaaf qarshii hagam nu barbaachisaa gatiin isaa meeqaa kan yeroo ammaatti kan jedhu bal'inaan kan isinitti himu ta'a jechuudha. Jiibsamii galchuudhaaf karaa lamaanii kan isin jiibsamii galchachuu dandeessanu. Inni tokkoffaan jiibsamii bitattanii gatii sarraatinyaa yookaan warra waan kana hojjetanii kaffaluudha. Hisaabame jechuudha. Inni lammaffaan ammoo jarri waan kana hojjetanu jiibsamii ofii jaraatii bitatanii waluma keessa gatii jaraa hisaabuudha jechuudha. Jiibsamii ofii bitatu waan hunda ofiif dhiyeeffatu birrii amma ta'e isinitti himu jechuudha. Birriin isaa meeqaa kun lamaan kan jettan yoo ta'e immoo kan isinitti himu ta'a jechuudha. Isaan dura namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Akkasumallee yaada keessan naaf qooduu hin dagatina isiniin jedha. Seeraan dhaggeeffadhaa viidiyoo kan isin fayyada. Sirriitti isin fayyada. Keessattuu warri biyya alaa jirtan isin fayyada waan ta'eef warri waan kana hojjechuuf karoora qabattanii jirtan jechuudha. Kanaafiyyuu girgiddaa yoo hin taane kan isinitti himu irra keessoodha. Jiibsamiidha. Jiibsamii kana egaa akkuma isiniin jedhee yoo ofii keessanii jiibsamii kan bitattan ta'e kan fitu girgiddaadha caala jechuu kooti. Kan baay'inaan jiibsamii fitu girgiddaadha malee kornisiin salphaadha. Yoo kan ofii keessanii jiibsamii bitattan ta'e gatiin harkaa amma 400-500ti. Kaareen tokko jechuudha. Kaareen 400 yookiin 500 kan inni hojjetamu irraa iddoo 400ni. Yoo kana ammoo sarraatinyaan waan kana hojjetu jiibsamii waa hunda mataa isaatii irra godhee ofii kan bitatu ta'e kaaree tokko 800ni. Kaaree tokko 800tiin walii galtanii isiniif hojjetama jechuudha. Sirriitti na hubadhaa. Salphaadha. Birrii bichuudhaan kan inni hojjetamu. Danuu isinitti hin fakkaatin. Yeroo isaa waliigalli isaa xumuramu qarshiin isaa bicuudha. Fakkeenyaaf mana guddaa tokko jechuudha. Mana akkasii tokko kan suuraa irratti argitan kana tokko waan akkasii tokko jechuudha. Mana 8-9 fakkeenyaaf yoo ta'e barandaa isaa waliin hanga kaaree 36-7 dhaquu danda'a. Keessoo fi barandaan isaa walitti jechuudha. Kana jechuun egaa 800 baay'isuu 36 yoo gootan birrii 28 yookiin 29 hin caalu. Kana jechuun egaa salphaadha jechuudha. Karaa gabaabaadhaan jiibsamii haala ajaa'ibaatiin mana keessa galfachuu dandeessu. Sirriitti na dhaggeeffadhaa isin fayyada. Walumaa galatti egaa hanga birrii 30 caalaa isin gaafatu. Yoo danate 35 bakka. Jiibsamii galchuudhaaf jechuudha. Kornisii haala barbaadaniin sirriitti. Kana jechuun yeroo tilmaamamee ilaalamu pilaastikiidhaan wal bira qabamee ilaalamu jiibsamiitu irra gatiin isaa fagoodha. Haa ta'u malee jiibsamiin kun yeroo irraa asaadamuu barbaada. Qalamii dibuu barbaada. Qulqullina barbaada. Isin kornisiin ammootu isin qalamii waan argin barbaaddu al tokkicha galfannaan qulqullina ishee godhaa jechuudha. Kanaaf egaa karaa gabaabaadhaan jiibsamii kornisii galfachuu warri barbaadan haala kanaan isiniif gala jedheetii yaada. Wanti isiniin gala yoo jiraate koomentii jalatti naa barreessaa. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa. Hunda keessanuu isinan jaalladha. Waan isin fayyadan isiniif hin dabarsa jechuudha. Kan isinirraa eegamu sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu qofti. Egaa gabaabumatti mana tokko jiibsamii kornisiisaa jiibsamii galfachuu jiibsamiidhaan galfachuuf qarshii hanga 35-30 caala isin barbaachisu jechuudha. Kanaafiyyuu karaa salphaadhaan galfachuu dandeessu jechuu barbaadetanii galatoomaa hundumti keessanuu naaf jiraadhaa. Yaada keessan naaf qoodaa jirtu akkasumas waan adda addaa
naaf dhiyeessaa jirtu jechuudhaan immoo gaaffii keessan irratti hundaa'ee waan isin fayyadan kan isiniif dhiyeessu ta'a jechuudha yeroo hundayyuu. Kanaaf egaa karaa gabaabaadhaan viidiyoo kana yoo dhaggeeffattan isin fayyada akkasumas itti fayyadamtu jedheetiin abdii qaba. Hanga